Yooyyaa nageenyi abbo waaqa saniif haa ta'uuti fafayyaa babaaroo nageenyi badhaadha Abrahaam Asaaminoo naan jedhanii tajaajila waldaa warra wangeelaa maqaan Yesuusii magaalaa Miilaa. Har'a kan dhiyaadheef oduu gammachiisa tokko qabadhee isin dhiyaadhee jira. Oduun gammachiisa tuniin waldaa warra wangeelaa maqaan Yesuusii magaalaa Miilamiitti sagantaan konfiraansii hafuura guddaan garee abbootiitiin qophaa'e waan jiruuf jiraattoti magaala akkasumas immoo naannawa asitti argamanii fi warri ammoo irratti sagantaa kana irratti ammoo argamuu dandeettan cuftinu guyyaa sunitti akka argamtaniin waliin eebba waaqni nu qopheessan akka waliin qoodattan jaalala waaqatti yaamsisanii namni guyyaa sun ammoo murtees kenna barsiisaaf akkasumas immoo wangeelaawii Daanyee Bayyene hawaasa irraati raajii Mintesinoot Kebreetii fi obboleettiiteen faarfattuu badhaatu guyyoo dubluq irraa dhufteetiin ammoo isiilleen tajaajilti yesuunitti ammoo wangeelii humnaaniin lallabama dhukkubsataaf hin kadhatanii akkasumas immoo biyyaafis waaqin kadhatanii kanaaf ammoo namni sagantaa tan irratti argamuu dandeettan cuftinu hin hafina guyyaa dhiyaatti torbaan lama callaa qaba kanaaf dhiyaadhaa sagantaa tan qoodadha isiniin jedha. Abbo Waaqayyoo saniif baay'atu biyyanteen tamirgaa bitaa jirtan yooyyaa nageenyi badhaadhaa daadoo harma geettanii daa'ima keessan kaawaa deeni tajaajila akkam jecha dhaamskeen nagara fiixee kana gayaa isaan sun dhiyeessi ji'amni kee jirkan caams 21 irraa jalqabee akka 24 gurguddoota hafuuraa Firaansi jecha oraman kadhama kan Yesuusi achirratti tajaajiltootiin tajaajilan Buleessikeen qoonqoo akka lallabuu barsiisuun Buleessikeen Daanyee Bayyene isa kitaaba qulqulluu hawaasa irraa kan nu tajaajila. Tajaajila raagummaatiin Buleessikeen Mintesinoot Kibree Finfinnee irraa dhufanii tajaajila kan nuu kennan. Akkasuma tajaajila faaruutiin faarfattu buleettiteen badhaanee guyyoo Horan Dubuluq irraa tajaajila faaruutiin nu tajaajila. Guyyaa kan irratti Waaqayyoon hin waaqeffama. Guyyaa kan irratti qambarina bedduu irraan caba. Guyyaa kan irratti wangeelii Waaqayyoo irreenni lallaba. Dhukkubsataaf ni kadhatama. Mootii hedduun biliisin ba'a. Sagantaan kun ammoo ka qophaa'e sagantaa miseensa abbootii man kadhama kan Yesuus magaalaa Miilamii marroo taateef abbootiin cufti qoodu fudhattoota sagantaa kana marroo taateef hirmaannaa guddoof hawwin guddoon qophii guddoon eeguu jira. Akkasuma nuu kadhadhaa qophii jabduutu jira. Waaqayyoon qambara laftiin irraan cabsa. Nagaa Waaqayyoo Nageenyi abbo keenya Yesuus Kiristoos isaniif haa ta'u jecha maqaan koo Lammaaf Temaaramiin jedhama. Konfiraansii guddaa waldaa maqaan Yesuus aana taltalletti guyyaa 21 irraati jalqabee hanga guyyaa 24 geggeeffamu. Maqaa waldaa warra maqaan Yesuus abbootii man kadhaatiin ka qophaa'e guyyaa kanarraa jalqabee wangeelii humnaan ni lallabama dhukkubsataa ni kadhatama. Kanaafuu warri magaalaaf baadiyyaa jirtanii godina Booranaa naannoo ishee hunda irratti hirmaachuudhaan akka hirmaattan jedha. Hayyee akkasuma anillee maqaan kee Selemoon Baarilee jedhama. Koree garee abbootii waldaa warra wangeelaa maqaan Yesuus magaalaa Miilamiiti. Akkasuma akkuma boleeyyan jedhaa jiran jil guddattuu qophaa'ee jira. Guyyaa sun warri dhukkubsatu qofa osoo hin ta'in warri gooftaa Yesuus Kiristoos akka fayyisaa lubbuu ofii godhatee fudhachuu barbaadan dhuftanii gooftaa Yesuus Kiristoos akka fayyisaa lubbuu keessanii gootanii akka fudhatan isan affeera. Jil kanarraa hafuun hin danda'amu. Kanaaf koottaa nuun qophii xumurree jirra. Koottaa jil kan nu waliin qoodadha eebbifamaa. Maqaan kiyyaa Addunyaa Qorbee jedhama. Akkasuma konfiraansii guyyaa 21 hanga guyyaa 24 isanii qophaa'e godina Booranaa aana taltallee naannawa ishiitiif namni tokkollee akka jalaayinaaf akka dhufee fayyu akkasuma dhukkubsataaf hin kadhatama. Namni amanu ta'ellee haarayyoo jiraatu ammoo akka dhufee amanu kana isaan beessa መንፈስ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 Kundubuat Zerubbabel injet ati irreen yookaan jabeennan hafuurtii yaa wadarsat